Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu nageenyaa fi fayyaa jaalalaa fi gammachuu guddinaa fi jaalala isiniif hawwa bakkuma jirtanitti. Egaa har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti viidiyoo tokko edit gochuu akka dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu guutumaan guututti viidiyoo akkamitti edit gochuu akka dandeessanidha. Egaa viidiyoo edit gochuu qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo suuraa adda addaa gara viidiyootti jijjiiruudhaaf viidiyoo keessan irratti suuraa adda addaa itti dabaltanii edit gochuudhaaf akkasumas muuziqaa adda addaa viidiyoo keessan irratti dabaltanii edit gochuudhaaf bifa miidhagaa ta'een jechuudha. Bifa professional ta'een bilbila keessan qofatti fayyadamtanii bifa miidhagaa fi haala salphaa ta'een akkamitti viidiyoo tokko edit gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo keessan bakka barbaadan jechuudha, bakka dogongorri jiru kuttanii keessaa baasuu yookaan kat gochuu ni dandeessan. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo adda addaa viidiyoo tokko irratti dabaluu ni dandeessanii viidiyoowwan barbaachisoo ta'an jechuudha. Viidiyoo tokko irratti dabaltanii viidiyoo biraa edit gochuu ni dandeessan jechuudha. Haala salphaa ta'ee fi bifa miidhagaa ta'een jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kana qofaa miti mallattoo subscriberii batanii adda addaa akkanumallee laayikii, sheerii mallattoowwan kanneen warroonni YouTube itti fayyadamtanii fi Facebook itti fayyadamtan akkanumallee TikTok itti fayyadamtan maaliif akka isin fayyadu mallattoowwan kunniin ni beektan waan ta'eef kanaafiyyuu akkamitti wanta adda addaa suuraa adda addaa viidiyoo bakka barbaade bakka isin jibbisiise kuttanii keessaa baasuu akkamitti akka dandeessan moshiniiwwan adda addaa itti dabaluudhaan akkamitti hojjechuu akka dandeessan viidiyoo kamiyyuu bifa miidhagaa ta'een akkamitti edit gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo tokko bilbila keessan qofatti fayyadamtanii edit gochuudhaaf kan isin barbaachisu aappii tokkodha. Aappii ajaa'ibaadha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. KineMaster baay'een keessan ni beektanii. KineMaster isa piroo ta'edha kan isiniif kennu kan qarshiidhaan bitamu. Qarshii tokko malee osoo hin baasin tolaan isiniif kenna jechuudha. KineMasterii kana. KineMasteriin baay'eetu jira ni beektanii. Abbaan meeggaabayitii 32 jira. Abbaan meeggaabayitii 48 jira. Abbaan meeggaabayitii 64 jira. Abbaan meeggaabayitii 62 jira. 70 jira. 80 jira. An kanarra isiniif kennu garuu abbaa meeggaabayitii 100 ol kan ta'edha. Isa piroo ta'e jechuudha. Isa qarshiidhaan bitamuudha kan tolaan isiniif kennu. Kana qofaa miti akkamitti viidiyoo tokko edit gochuu akka dandeessan guutumaan guututti isinitti agarsiisa. Viidiyoo edit gochuu qofa osoo hin taane bifa professional ta'een viidiyoo tokko akkamitti edit gochuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo har'aa warroonni keessattuu viidiyoo kamiyyuu bifa professional ta'een bilbila keessanitti fayyadamtanii akkamitti edit gochuu akka dandeessan hin beekne qofa osoo hin taane jechuudha. Warroonni beektanis sistemoota baay'ee qaba jechuudha aappiin kun. Aappii kana keessa sistema baay'eetu jira. Aappii kanatti yoo fayyadamtan wanta adda addaati jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Wanta adda addaa hojjechuu ni danda'ama bifa professional ta'een jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila keessan qofatti fayyadamtanii bifa quality miidhagaa ta'een viidiyoo akkamitti edit gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana kutaa kutaadhaan addaan qoonnee ilaalla. Sababni isaas viidiyoon kun waan isinitti dheeratuuf jechuudha. Namni tokko dhaggeeffattoota kan koo YouTube hojjechuu duratti viidiyoo tokko akkamitti edit gochuu akka danda'u beekuun murteessaadha. YouTube qofaa miti warri Facebook page qabdan, warroonni TikTok qabdan, pilaatfoormii kamiiniyyuu viidiyoo tokko edit gochuu barbaadan sistemoota baay'eetu jira. Sistemoota kanneen beekuun murteessaadha. Kanaaf sistemoota kana tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Kutaa kutaadhaan ni ilaalla. Kutaa tokkoffaa warroonni ilaaltan kutaa lammaffaa ilaaluun dagatinaadha. Kanumallee kutaa sadaffaanis itti fufa jechuudha. Kutaa kutaadhaan addaan qoodee isin beeksisaatiin kan deemu ta'a. Egaa kun kutaa jalqabaati. Kutaa jalqabaa kana keessatti immoo kan isinitti agarsiisu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkamitti viidiyoo tokko irraa bakka hin barbaachifne yookaan bakka hin barbaachifne tokko kat gochuu akka dandeessan yookaan trim gootanii keessaa kuttanii baasuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kan biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo sitingiiwwan KineMasterii kana keessatti kan namoonni baay'een hin beekne jira jechuudha. Kanaafuu sistemoota baay'ee of keessaa qaba. Sitingiiwwan kun tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha kutaa jalqabaa kana keessatti maaliif akka isin fayyadan. Egaa wajjin ilaalla jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa amma gara barnoota keenyaatti ceenaa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ceenu warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaan akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisee akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee qarqaaree jettanii yoo yaaddan sheer gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Daawwattoota kan koo aappii KineMaster kan viidiyoo edit gochuudhaaf nu fayyadu isa piroo ta'e jechuudha. Kan doolaraan bitamu tolaan isiniif kenna jechuudha. Akkamitti immoo tolaan argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Isa piroo ta'edha KineMasteriin kun isa adda ta'edha. Isa professional ta'edha. Kanaafiyyuu isa kana buufattanii yoo itti fayyadamtan viidiyoo salphumatti edit gochuudhaaf isin tajaajila jechuudha. Dhumarratti aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba immoo akkamitti viidiyoo edit gochuu akka dandeenyuu fi akkanumallee bakka barbaanne addaan kutnee keessaa baasuudhaaf akkanumallee trim gochuudhaaf jechuudha. Akkanumallee split gochuudhaaf. Walumaa galatti sitingiiwwan KineMaster keessatti argaman hunda isinitti agarsiisa. KineMaster yeroo haaraa buufattanii install gootan bifa kanaan isinii dhufa. KineMaster kilik gootanii keessa seentan. Egaa bifa kanaan isinii dhufa. Inni kun jechuudha piroo ta'e kun bifa kanaan isinii dhufa. Agree jettan.
Ergasii immoo alloo jettanii permission kennitaniif access akka isiniif godhu media file keessan photo keessan hunda access akka godhu alloo jettan. Egaa bifa haarawaan yeroo bantan kana fakkaata akkana qabdanii harkaan akkana ni dabarsitanii ergasii immoo start ka jedhu kana kilik gootan. Bifa kanaan isiniif bana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa waa'ee KineMaster kan tutorial fi TP argachuu barbaadan immoo asirratti tutorials and TPs ka jedhu kana YouTube'dhaan gara YouTube'itti fudhataa jirra seentanii TP fi tutorial waa'ee KineMaster fi TP waan adda addaa argachuu ni dandeessanii. Asirratti projectii haarawaa yookaan video edit gochuu barbaadan yoo ta'e create new ka jedhu kanarratti kilik gootanii egaa asirratti wantoota argaman isinitti agarsiisa. Accept ratio-wwan kanneen isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa accept ratio-n kan jalqaba irratti argatan 16:9 inni kun kan isin tajaajiluuf warroota televizyinii irratti sagantaalee adda addaa dhiyeessaniif accept ratio kanaan hojjetan jechuudha. Akkanumallee warroonni YouTube hojjetan accept ratio kanaan hojjetanii akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo fiilmiiwwan adda addaallee kan hojjetaman accept ratio 16:9 jechuudha. Inni asirratti argatan immoo 9:16 kun kan fayyadu jechuudha. TikTok irratti video hojjechuudhaaf smartphone isa jedhamaniin TikTok irratti video hojjechuudhaaf isin qarqara. Akkanumallee short video YouTube irratti hojjechuudhaaf isin qarqara. Tokko ratio tokko kun Instagramaaf illee isin tajaajila jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti akkuma argatan 4:5 kun immoo kan isin tajaajiluuf tokkoffaa video Instagramaaf ta'u hojjechuudhaaf lammaffaa irratti video Facebook irratti video hojjechuudhaaf isin qarqara jechuudha. Inni dhumarraa immoo 2.35 ratio tokko kan jedhu accept ratio kanaan kan jiru jechuudha. Fiilmiiwwan cinematic ta'an kan irratti darbanidha. National Geographic argitan yoo ta'e TV adda addaa irratti accept ratio kanaan hojjetama jechuudha. Akkanumallee fiilmiiwwan adda addaa fi dokumentariiwwan fiilmiiwwan adda addaa kan hojjetaman accept ratio kanaan jechuudha. Asin YouTube'dha waan ta'eef YouTube warroonni barbaadan asirratti YouTube'n jira. Kan TikTok'dhaan barbaadan immoo kan TikTok asirratti jira jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni YouTube irratti video edit gochuudhaaf barbaadan accept ratio isin filattan 16:9 isa jedhu kana ergasii immoo next jettan erga isa filattanii booda. Egaa yeroo jalqabaatiif asirratti isin fudhata jechuudha. Akkanatti yoo seessise asirratti video edit gochuu barbaadan ni filattan jechuudha. Bifa kanaan video isin filachiisa. Video edit gochuu barbaadan ni filattan jechaadha. Amma fakkeenyaaf an video edit gochuu barbaadeen nan filadha. Erga kanatti video barbaadan filattanii booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma fakkeenyaaf video barbaadee filadhee jira. Video keessan bilbila keessan irraa erga filattanii booda maal gootanii asumarratti mallattoon X jirti erga video barbaadan video edit gochuudhaaf barbaadan filattanii booda X mallattoon X kun jirti ishee kilik gootan. Egaa haala kanaan gara isin fide jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kana fakkaata jechuudha jalqabni isaa haala kanaan jechuudha. Asirratti settingii tokko isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo tokko isinitti hima jechuudha. Inni jalqaba media kan jedhu kun background irratti videos ta'e suuraa adda addaa background irratti fudhachuudhaaf isin qarqara. Inni kun media kan jedhu kun jechuudha isa kilik gochuudhaan gara gaalaarii keessanitti isin fudhataaf gaalaarii keessan irratti suuraawwan argamanii fi viidiyoowwan argaman akka fudhataniif isin tajaajila. Inni bira layer kan jedhu kana layer kana irratti wantoota adda addaatu jira. Tokkoffaa meediaan jira. Suuraa fi viidiyoo adda addaa fudhachuudhaaf. Lammaffaa effektiin jira. Wanta dhoksuu barbaadan tokko dhoksuudhaaf isin tajaajilu jechuudha. Effektii jechuun wanta isin dhoksuu barbaadan yoo jiraate haala ittiin dhoksitan jechuudha. Akkuma asirratti argartan suuraa kana amma fakkeenyaaf dirriizi gochuudhaaf yookaan dhoksuudhaaf akka namatti mul'anne gochuudhaaf haala kanaan jechuudha. Effektiin kanaaf isin tajaajila jechuudha. Inni bilaa stiikara adda addaa itti dabaluudhaaf wanta akka jaalalaa stiikarri baay'een jiran asirratti akkuma argartan stiikara adda addaa itti dabaluu yoo barbaadanidha. Inni biraa dhaggeeffattoota kan koo teekstii adda addaa asirra barreessuudhaaf teekstii adda addaa viidiyoo irratti barreessuudhaaf fakkeenyaaf love ittiin yoo barreessitan akkasii immoo okay jettan argaa jirtan jedhee yaada teekstiiwwan adda addaa bifa kanaan barreessuudhaaf teekstiiwwan kunniin bifa akkamiitiin barraa'u akkamitti halluu jijjiiruu dandeenya akkamitti guddisuuf xiqqeessuu akka dandeessan akka qabdanii xiqqeessuu ni dandeessanii garuu keessa yeroo seenne sirriitti isinitti agarsiisa amma wanta tokko isinitti agarsiisuudhaaf inni biraa handwriting kan jedhudha handwriting faayidaan isaa maalidhaa harka keessaniin barreessuudha asirratti halluu filachuu ni dandeessanii fakkeenyaaf bakka kana tokkodhaan halluu adda addaatu jira halluu ni filattan jechuudha jalqabarratti fakkeenyaaf diimaa yoo filadhe diimaa filadhe jira ergas right kan jettu jirti asirratti right ishee jettu kanarra kilik gootanii asirratti immoo wantoota adda addaatu jira. Asirratti barreeffamaan waan ta'eef isin harka keessaniin barreessuu barbaadan isa jalqaba kana filatanii jechuudha. Ergasii asirratti bifa amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan barreessuu jechuudha dhaggeeffattoota kan kun. As keessatti garuu faayidaa adda addaa qabanii isaan kunniin yeroo biraa isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoon isinitti agarsiisa. Erga laayir keessatti kan wantoonni argaman tokkoon kanniini faayidaa isaanii wajjin isinitti himera. Keessa seennee immoo viidiyoo yeroo edit goonu akkamitti akka itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. Inni biraa viidiyoo riikardiidha. Viidiyoo riikardii gochuu barbaadan asumarratti gochuu dandeessanii viidiyoo riikardii isa jedhu kana kilik gootan alloo jettanii permission kennitan. Yoo dhaabuu barbaadan stop jettanii akkuma argartan sagalee itti daballee jirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf sagalee kana dhageeffachuu ni dandeessanii. Yeroo jalqabaatti yeroo seentan wanta akkanaatu isiniif dhufa. Don't show again isa jedhu kanarratti right gootanii
okay tan okay ke jedhu kana click gootan akkuma argaa jirtan record gochuu irratti argama jechuudha. Egaa bifa kanaan jechuudha record gochuun kan danda'amu isinitti agarsiisuudhaaf amma tokko jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo audioodha. Audioon immoo faayidaan isaa maalidha? Wanni guddaan audioon isin fayyaduuf amma fakkeenyaaf inni amma argaa jirtan kun viidiyoodha. Suuraa adda addaa ta'uu danda'a. Suuraa adda addaa irratti muuziqaa adda addaa fudhachuudhaaf sagalee audioowwan adda addaa muuziqaa adda addaa fudhachuudhaaf isin tajaajila. Muuziqaa bilbila keessan irratti argamu kamuu asirraa ni argattan waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti audio isa jedhu kanarratti kilik yoo gootan muuziqaa tokko as keessaa fudhachuu dandeessan jechaadha. Folder kan jedhu kana argattan jedhee yaada. Folder isa jedhu kana kilik gochuudhaan folderii keessa muuziqaa qabdan ni filattan jechaadha. Isa fakkeenyaaf copyright irraa firii ta'e kan qopheeffadhe qaba. Isa kana fudha jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf asirratti egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti mallattoon ida'uu jirti. Mallattoo ida'uu kana kilik gootan immediately gara miti isin fudhata jechuudha. Gara fakkeenyaaf argattan jedhee yaada asirratti inni kun sagaleedha jechuudha. Inni kun sagaleedha. Muuziqaa amma fudhannee jechuudha. Isin muuziqaa barbaadan irra godhachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf suuraa adda addaa asirratti fiddanii sirba adda addaa background irra gochuu dandeessan jechuudha. Kan akkamitti hojjechuu akka dandeessan kutaa itti aanu keessatti isinitti agarsiisa jechuudha. Har'a garuu main pointii KineMaster'dhaaf isin barbaachisuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu sagalee kana akkanatti muuziqaa fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf dhaggeeffattan jedhee yaada amma fakkeenyaaf background irratti viidiyoo kanaaf kan ta'u muuziqaa kana fudhadhee jira. Isin suuraa keessan irratti illee suuraa adda addaa fudhattanii akkanatti muuziqaa adda addaa irratti dabalachuu dandeessan jechaadha. Settingii tokko tokko isinitti agarsiisa. Inni kun immoo isa asirratti xiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kana viidiyoo kana jalqabarraa gara dhumaatti fudhachuudhaaf asirratti ilaalaadha. Fakkeenyaaf asirratti yoo ilaaltan viidiyoo tokkoffaarraa gara dhumaatti fudhachuudhaaf jechuudha isin gargaara. Amma fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Haala kanaan dabarsaa yoo ta'an tokkoffaarraa gara dhumaatti fudhachuudhaaf. Inni kun immoo screen keessan irratti akkamitti akka mul'atu barbaadan kan jedhudha. Fakkeenyaaf dakkanatti dhufa jechuudha viidiyoon akkuma argartan gubbaa kanarratti ilaalaatiin asirratti dakkanatti dhufa jechuudha. Bifa kanaan akka dhufu gochuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni biraa asirratti mallattoon settingii kan fakkaatu jirti. Inni kun immoo kan isin tajaajiluuf mallattoo settingii kanatti kilik gochuudha wantoota tokko tokko sirreessuudhaaf rakkoo yoo qabaate jechuudha. Fakkeenyaaf audioon KineMaster keessan vooliimiin isaa rakkoo yoo qabaate asirratti ishee kana ibsuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota settingiiwwan adda addaa asirratti edit gochuu dandeessanii jalqaba yeroo seentan wantoota tokko tokko yoo tuqin akkanumatti dhiiftan jechuudha. Garuu wantoonni tokko tokko yoo kan isin rakkise kan jiraatu ta'e settingii kana keessa seenuudhaan audio sagalee KineMaster keessanii viidiyoo edit akkamitti akka gochuu akka isiniif godhu akka barbaadan illee wantoota tokko tokko as keessa seentanii sirreessuudhaaf kan isin tajaajiludha. Inni kun immoo inni asirratti kaameraa fakkaatu kan argaa jirtan kun isarra kilik yoo gootan wantoota sadiitu isinii dhufa. Kan jalqaba suuraa asirratti argamu kana kaasuudhaaf isin gargaara. Fakkeenyaaf akkana screen irratti argaa jirtan kana isa amma xiyyaadhaan isinitti agarsiisa kana suuraa kana screenshot gochuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni lammaffaa immoo suuraa amma screen irratti isinitti agarsiisaa jiru kana kan screen irra jiru kana jechuudha. Akka kilippiitti akka isiniif hojjetudha. Inni dhumaa immoo suuraa kaaftan tokko gara laayirii irratti akka aad isiniif godhuuf kan isin gargaarudha jechuudha. Asirratti mallattoon isin asirratti argatan kun duubatti deebi'uudhaaf kan isin tajaajilu. Inni kun immoo steepii tokko duubatti deebi'uu barbaadanidha. Isa amma asirratti argatan kana kan xiyyaadhaan isinitti agarsiisu steepii tokko duubatti deebi'uudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Asirratti immoo inni kun dhaggeeffattoota kan koo wantoota adda addaa as KineMaster irraa daataa keessanitti fayyadamtanii buufachuu barbaadan isa kana argatan jedhee yaada bakka kanarratti tuquudhaan wanta barbaadan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo guyyaa jalqabaati waan ta'eef akkamitti viidiyoo tokko jalqabarraa fi dhumarraa kanuma qixxeerraa akkamitti kunnee bakka hin barbaanne jechuudha. Kutnee keessaa baasuu yoo barbaanne akkamitti akka gochuu dandeenyudha kan isinitti agarsiisu. Fakkeenya viidiyoo kanarratti okeetan akkanatti bifa bu'uura ta'een isiniif wanna jedha jechuudha viidiyoo kanarratti bifa kanaan jechuudha. Amma fakkeenya viidiyoo keessan akkamitti muruu barbaadan kan jedhu yoo barbaadan asirratti mallattoon maqasii kan fakkaatu jirtu jechuudha. Kaat kan jennu kana ishee kana tuquudhaan paartii barbaadne irraa muruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf inni jalqabarratti argartan Turn to left of playhead ka jedhu ka jalqabarratti gara harka bitaatti irraa muruudhaaf fakkeenyaaf viidiyoo kana gara duubaatti amma bakka xayyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kana gara duubaatti kan jiru kutuu yoo barbaadan fakkeenyaaf kilikii gootan irraa muraa jechuudha. Inni lammaffaa irratti argaa jirtan immoo gara mirgaatti paartii barbaadan tokko gara mirgaatti isa argamu akka irraa muruu yoo barbaadan isa kan fakkeenyaaf mirgaatti argamu akka muruuf jechuudha kan isin tajaajiludha. Inni sadaffaa irratti kan argamu split jechuun qixxee irratti akka muruuf jechuudha. Bakka barbaadan tokko qixxee irratti fakkeenyaaf viidiyoo kana keessa yoo seentan qixxee irratti akka muru bakka lama akka godhamu fakkeenyaaf kun viidiyoo tokko ture viidiyoo lama ta'eera jechuudha. Bakka lamatti addaan citee jira jechuudha. Afuraffaa irratti immoo splitii fi akkanumallee freeze filmiidhaan akkasiniif fakkeenyaaf isa kana kilikii yoo gootan asuma irratti ni kutaa freeze film godhee isiniif kaa'aa jechuudha. Akkuma argartan qixxee irratti ni godha. Qixxee irra akka kuute sana immoo ammas deebisee asirratti itti isiniif edaa jechuudha. Lama isiniif godha. Argartan jedhee yaada. Isa kanadha.
Amma viidiyoo kana fakkeenyaaf gara bitaatti kan argamu muruu barbaadan jalqaba viidiyoo irratti okeettanii viidiyoo masarratti mallattoo boora kana isiniif diba jechuudha. Ergasii immoo mallattoo maqasii kana kilik gochuudhaan isa gara barbaadanitti bitaatti mirgatti gidduutti akka barbaadanitti muruu ni dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf qixxee irraa muruu barbaadan isa kana spiriit isa jettu kana kilik gootan bakka lamatti isiniif guuteera. Amma garana siiqxanii immoo hedduu kanatti jechuudha kan argamu hedduu kanatti muruu barbaadan ammallee maal gootan jechuudha. Spiriit gootan ammallee already akkanatti qixxee kanarratti murree kun maalidha jechuudha. Paartiin barbaanne paartii kana keessaa yoo baasuu barbaadan asirratti mallattoon diileetii jirti argartan. Paartii kana keessaa kat godhee isiniif baasuu jechuudha. Isa mallattoo diileetii kana kilik gootanii keessaa isiniif baasaa jechuudha argartan jedhee yaada. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bitaarraa muruu mirgarraa muruu qixxeerraa baasuun haala kanaan jechuudha. Viidiyoo tokko bakka hin barbaanne paartii hin barbaanne jechuudha. Daqiiqaa fi sekondii illee qabatanii bifa kanaan keessaa muruu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo wanti isinitti agarsiisuu barbaadu maalidha? Amma fakkeenyaaf paartii dhumaa kanarratti jechuudha muruu barbaadan isa kanarratti ni tuqxanii ergasii immoo mallattoon maqasii jirti ishee kana kilik gochuudhaan paartii gara harka bitaatti yoo ta'e harka bitaatti kan arga mirgaa yoo ta'e harka mirgaatti jechuudha asirratti ni argatanii. Fakkeenyaaf asirratti gara mirgaatti yoo ta'e tarmituu raayit kan jedhu kanarratti kilik gootan gara harka mirgaatti kan argamu isiniif citaa jechuudha. Akkanumallee gara harka bitaatti yoo barbaadan immoo tarmituu leeft kan jedhu kana kan harka bitaatti argamu irraa citaa jechuudha. Isa kanarratti tarmituu leeft kan jedhu kanarratti kilik gootan haala kanaan kutuu ni dandeessanii jechuudha. Amma immoo kan isinitti agarsiisu viidiyoo sadiitu jira. Ammoo akkuma asirratti argartan viidiyoon kun tokko inni kunis kan biraati jechuudha. Viidiyoo biraati akkuma argartan inni kun viidiyoo biraati jechuudha. Viidiyoo sadiitu asirratti argama. Fakkeenyaaf viidiyoo dhumarra jiru kana viidiyoo dhumarra jiru nama irratti tuqee kana gara jalqabaa akka dhufu yoo godhuu barbaadan maal gootanii isarra gaqqabdan jechaadha. Fakkeenyaaf isarratti gaqqabdan sirriitti argartan qabdanii akkanatti ni harkiftu jechuudha. Gara jalqabaatti akka isin dhufu jalqaba irra erga fiddanii booda haala kanaan jechuudha gadhiiftu argaa jirtan jedhee jira. Dhumarra ture gara jalqabaatti dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan iddoo kana immoo gara dhumaarra gochuu barbaadan isa kan argartan jedhee yaada. Isa kana gara dhumaarra gochuu barbaadan gaqqabdan viidiyoo kana qabdanii akkanatti fuutanii deemtanii argartan jedhee yaada. Kanatti gara na fuutan dhumarra geenneerrami haala kanaan bakka kanarratti gadhiifnaa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo barbaadan jalqaba gochuu viidiyoo barbaadan qixxee gochuu viidiyoo barbaadan immoo bitaarraa gara mirgaa mirgarraa gara bitaatti deebisuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan itti fayyadamaadha. Kun maaliif isin fayyada? Viidiyoo tokko akka dogongoraan kan jalqaba silaa ta'u dhumarra yoo gootan yookaan gidduurra yoo gootan bakka wal jijjiiruudhaaf kan isin qarqaarudha jechuudha. Haala kanaan jijjiirachuu ni dandeessanii. Inni biraa immoo asirratti isinitti agarsiisu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkamitti viidiyoo irratti barreeffama adda addaa barreessuu akka dandeessanidha. Barreeffama adda addaa barreessuun bifa lamaan danda'ama. Bifni tokkoffaan paartii barbaadan irra dheexan fakkeenyaaf qixxee irratti barreessuu barbaadan qixxee kanarratti barreessuu yoo barbaadan bakka irratti barreessuu barbaadan jalqaba ta'uu danda'a dhumarra ta'uu danda'a qixxee irra ta'uu danda'a bakka irra barreessuu yaada keessan barreeffamaan irra barreessuu barbaadan sana irra dheexanii ergasii bifa lamaan barreeffama adda addaa barreessuu dandeessan. Inni tokkoffaan viidiyoo kanarratti kilik gootanii ergasii immoo kiliip graphics ke jedhu jira. Clip graphics inni jiru kun ajaa'iba jechuudha. Clip graphics adda addaatu jira jechuudha asirratti. Akkanumallee kanneen professional ta'an mallattoon download kan asirratti argamtu kana tuquudhaan download gochuu dandeessan asirra app kanaaf kan qophaa'e clip graphics adda addaa jira waan ta'eef. Isaan asirratti argartan kun kan inni isiniif qopheesse isa kana keessaa tokko filachuu barbaadan fakkeenyaaf basic title effects isa jedhu kanarratti click yoo gootan kanneen keessaa kan barbaadan filattan. Kanneen keessaa fakkeenyaaf anama isa jalqabaa kan filadhee jira. Okay. Argartan teekstiin haala kanaan as dhufee jira. Ergasii teekstiin asirra barraa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf love jedhee ammas haa barreessu. Fakkeenyaaf love jedhee asirra barreesseera argartan jedhee yaada. Isa kana immoo paartii hamma barbaadanitti mirgarraa gara bitaatti xiqqeessuu dandeessan, bitaarraa gara mirgaatti xiqqeessuu dandeessan. Isa kana paartii barreeffamni kun irra isiniif ta'uu qabu isintu beeka waan ta'eef haala kanaan godhachuu ni dandeessan. Karaan lammaffaadhaa barreeffama adda addaa asirra kaa'uudhaaf isin qarqaaru immoo paartii barbaadan erga dhuftanii boo laayir ka jedhu kanarra ni seentanii ergasii teekist ka jettu jirtu teekist ka jettu kanarra kilik gochuudhaan barreeffama ni barreessitan. Fakkeenyaaf subscribe godhaa. Okay, ergasii okay tan. Asirra nu dhuftanii amma fakkeenyaaf barreeffama kana xiqqeessuu fi guddisuu ni dandeessan. Wanti biraa amma dhaggeeffattoota kan koo asirratti isinitti agarsiisu amma sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Barreeffama adda addaa bakka barbaadan ni keessa. Fakkeenyaaf bakka kana naaf haa ta'u gara dhumaarra. Okay. Halluu filachuu barbaadan immoo as tuqxanii bakka halluu kana jechuudha. Asirra kilik gootanii halluuwwan barbaadan filattan. Fakkeenyaaf diimaa filadhee jiraan. Isin kan barbaadan filachuu ergasii raayit jettan. Isin kan barbaadan filachuu dandeessan ergasii raayit jettan. Gara diimaatti deebi'ee jira akkuma argartan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo bakka jettu kana foontii adda addaa filachuu dandeessan. Fakkeenyaaf istaayila barreeffama kanaa jechuudha. Haala kanaan bakka kanarratti kilik gochuudhaan barreeffama istaayila adda addaatu jira ni filattan. Fakkeenyaaf kanneen keessaa isa kana filadhee jira. Okay. Argaa jirtan jedhee yaada. Haala kanaan barreeffama akkanaa kana jechuudha. Haala kanaan. Jijjiiruu osoo barbaadan bakka jirtu kana tuuxanii kan biraas jijjiirachuu dandeessanii haala kana.
haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Inni biraa immoo in animation kan jedhu jira. Barreeffama kana seensa isaatii fi bahaa isaa gidduu isaa jechuudha. Isa kana immoo sirreeffachuudhaaf akkamitti sirreeffattu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti in animation kan jedhu kanarratti kilik gootan bitaarraa gara mirgaatti qixxeerraa gara inni itti seenu jechuudha haala kanaan. Gara bitaatti gara mirgaatti kan jedhu wantoota adda addaa gara bitaatti gara mirgaatti gara oliitti gara gadiitti rooteetii akka hojjetu drop akka ta'u akka gabbu jechuudha. Amma drop jedhani kun drop jedhama. Scale up kan jedhu akkanatti kun scale down kan jedhu coverage haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan haala barreeffamaatiin immoo akka dhufu haala barreeffamaati fakkeenya akka barreessu argaartan jedhee yaada bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan akka itti barreessu asirratti immoo ratio isaa yookaan saatii isaa daddafiinsa isaa immoo asirratti filachuu dandeessan jechuudha jala kanarratti akka argaartan jedhee yaada haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan barreeffama adda addaa galchuun kan danda'u. Inni biraa immoo out animation kan jedhudha haala inni ittiin bahu barreeffamni kun erga dhumatee booda gara mitti akka bahu gara bitaatti immoo gara mirgaatti bahu gidduurratti immoo gara duubaatti immoo gara fuulduraatti immoo wanta jedhu asirratti amma argaartan forward kan jedhamu kun gara olitti acceleration yoo fudhatan argaartan gara duubaatti. Slide right gara mirgaatti, slide left gara bitaatti haala kanaa jechuudha dhaggeeffattoota kan bifa barbaadaniin filachuu fi ni dandeessan jechaadha. Bal'inaan immoo dhaggeeffattoota kan kutaa itti aanu keessatti viidiyoo tokko fudhanneetiin akkamitti edit gochuu akka dandeessan sirriitti isinitti agarsiisa jechuudha. Kun main pointii akka qabattaniif jechuudha kanarraa kan barreeffama haala kanaan irratti galfachuu ni dandeessanii. Dakanatti teekstiiwwan wantoota adda addaa keessa barreeffamaa sirreessuu ni dandeessan bifa barbaadaniin haala kanaa jechuudha. Wanta adda addaan ala barreeffamaallee sirreessuu ni dandeessan dakanatti outline kan jedhu kanarratti ala barreeffamaati. Asirratti kalarii adda addaa filachuu ni dandeessan haala kanaan akka barbaadanitti bareechisuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kana isin practice yoo gootan wantoota kanneen sirriitti ni barattu jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti fakkeenyaaf mallattoo subscribe batanii akkamitti fudhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Subscribe batanii ni qopheessitanii ergasii immoo laayir irra seentanii ergasii immoo miidiyaa kan jedhu kan argaartan jedhee yaada miidiyaa kan jedhu keessa seentanii ergasii subscribe batanii qopheessitan ni fudhattan jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa kana fudheera. Haala kanaan fudhatanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun subscribe batanii amma immoo asirratti na dhaggeeffadhaadha. Asirratti subscriber batanii kun yeroo seenu akkamitti akka seenu in animation yeroo ni seenu jechuudha. Slide right kan jedhu kana filadhee jira isin. Gara bitaatti filachuu dandeessa. Haala kanaan jechuudha. Argaartanii haala kanaan filadhee jira. Ergasii right jettan. Itti aansuudhaan immoo outiin isaa gara bitaa ta'uu qaba. Slide left kan jedhu kana. Isin down filachuu dandeessan, up filachuu dandeessan mirga keessan. Haala kanaan jechuudha. Ergasii immoo barreeffama kanarraa background isaa argaartanii halluu magariisaadha. Kanaafiyyuu chroma key inni jedhu kun dugda duuba viidiyoo tokko jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf chroma key kanarra kilik gootanii ergasii enable ishee jettu kana on gootan ergasii right yoo gootan argaartan barreeffama kana qofatu hafee jechuudha. Haala kanaan xiqqeessitanii mallattoo subscribe bakka barbaadan kaachuu dandeessanii amma fakkeenyaaf haa ilaallu. Subscriber batanii akkamitti hojjechuu akka dandeessan kanaan dura isin barsiisee jira waan ta'eef sirriitti ilaalaadha. As description jala isiniif kaa'aa akkamitti subscriber batanii mataa keessanii logo keessanii maqaa YouTube channel keessanii akkamitti hojjechuu akka dandeessan viidiyoo hojjedhe jira. Isa description jala isiniif kaa'aa jechuudha. Asirratti immoo suuraa adda addaa irratti dabaluu yoo barbaadan viidiyoo kanarratti akkamitti dabaluu akka dandeessan suuraa gara viidiyootti jijjiiruu akkamitti akka danda'amu paartii lammaffaa keessa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Fakkeenya viidiyoo kana haala kana erga edit gootanii booda gara storage keessanitti buufachuu barbaadan asirratti mallattoon asirratti argaartan kan isinitti agarsiisu kana ni tuqxanii xiyyaa fakkaatu kana yeroo hundayyuu resolutionin isaa full HD yookaan 1080 ta'uu danda'a qaba yookaan immoo HD 720 ta'uu qaba. Akkanumallee frame rate isaa 30 yookaan 25 ta'uu qaba jechuudha yookaan 24 yoo fayyadamtan rakkoo hin qabu jechuudha. Asirratti immoo viidiyoo quality isaa dakanatti argaartan lower ta'uu qabu gara height deemuu qaba jechuudha. Garana deemuu qaba iddoo kanatti gara barbaadaniif filachuu ni dandeessan. Ergasii immoo save gochuu barbaadan save kan jedhu kana kilik gochuudhaan viidiyoo kana yookaan projectii hojjenne kana save gochuu ni dandeessanii jechuudha. Bifa kanaanii haala kanaan save gochuu ni dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoon nu hojjenne ilaalaadha. Asirratti kilik gootanii playerii nu fudhattanii argaa jirtan jedhe mallattoo subscribe godhaa kana haala kanaan irratti hojjennee jirra. Asirratti subscriberii haala kanaan finnee jirra. Bifa kanaan jechuudha viidiyoo kamiyyuu edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa daawwattootaan kan koo amma immoo appii KineMaster kana isa professional ta'ee fi isa qarshiidhaan bitamu tolaan akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. YouTube keessanii seentanii bakka viidiyoo kana itti daawwattan jechuudha. Viidiyoo kanas like gochuun dagatinaadha. Akkanumallee YouTube channel kan koo subscribe godhaadha. Mallattoo notification kanallee click gochuudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaroon akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Viidiyoo kana bakka itti daawwattan irra jechuudha. Mallattoon V kan fakkaatu asirratti argamti. Ishee kanarratti click gootanii ergasii immoo dakana gabbuutanii more ka jettu bakka nama isinitti agarsiisaa jiru more ka jettu kanarratti click gootanii ergasii gara dhumaa irratti dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo
Ergasii immoo my official telegram link ka jedhu kan argaa jirtan jedhee yaada. Linkii kanarratti kilik gootan. Egaa bifa kanaan yoo isin dhufe telegrama keessan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf kan telegrama kan koo ni filadha. Isa kanarratti kilik godha. Always just one isin jedha kanneen keessa barbaadan filadhaadha. Kun kan isin dhufu telegram tokko qofa bilbila keessan irraa yoo qabaatan tokko qofatu isin dhufa. An fakkeenyaaf kanneen itti waan fayyadamuu fi just one isa jedhu kanarratti kilik godhe gara channel telegrama kootti isa fudhata jechuudha. Channel telegrama kan kooti isa kana fakkaata. Isa kana keessallee join gochuudhaan ilaalachuu dandeessanii appii Keen Master argachuudhaaf akkanatti ol dhuftanii isa bilisaan ta'e jechuudha. Garaan dhuftanii asirratti argaartan jedhee yaada. Keen Master isa jedhu kana appii Keen Master Pro video edit gochuudhaaf isin qarqaaru. Isa qarshiidhaan bitamuudha tolaan isa kanarratti kilik yoo gootan akkanatti buusuun ni jalqaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma laakka irratti argama. Erga buusee keessee booda achumarratti kilik gochuudhaan install gootu jechuudha gara bilbila keessanitti. Already an bilbila kan korraa waan qabu fira qabu erga buusee erga laakkaa'ee fixee booda isarra kilik gootan ergasii install gootan jechuudha. Keen Master isa qarshiidhaan bitamu isa Pro ta'e haala kanaan buufachuu dandeessanii tolaan irraa fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kutaa jalqabaa keessatti wantoota main point ta'anii fi settingiiwwan tokko tokkoon isinitti agarsiisee jira. Viidiyoon kun dheerachuu danda'a garuu hanga dhumaatti ilaalaadha. Kutaa lammaffaa irratti immoo suuraa keessan gara viidiyootti jijjiiruu, muuziqaa adda addaa viidiyoo keessan irratti fudhachuu, akkanumallee viidiyoo lama akkamitti wal qixa kaa'uu akka dandeessan wantoota adda addaa jechuudha. Kutaa kutaadhaan qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Barnoota baay'ee of keessaa qaba. Keen Masteriin isa professional ta'edha. Kanaafiyyuu kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa turaa isinii jecha warroonni channel kana faaloo taatan immoo subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkeessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.